nutti mi dandeessa please? Garuu isin na bira jirte akka dubbattu barbaaddeewu. Si dubbisiisa yaane na bira jirte isin jedheera. Dhumarratti si dubbisiisa. Dhumarratti si dubbisiisa. Seenaa yuutuubii jedhama. No, yuutuubii miti seenaa tuubii. Ilaaluu dandeessa gisee gadhiifame amma sagantaa tamsaarra jirra. Amma maqaa siinatti himi dhufuun hin danda'amu laadhu. Amma dhuftee ilaaluu hin danda'amu. Dura maqaa siinatti himi ka'ee dubbistee dhuftee ilaalta. Ayyee. Ati. Jechuun isiin seena bira jirti waan ta'eef maqaa isii bichaa barbaanna nuti. San booda ni dubbista jechuudha. Eenyu jedhamti? Iftuu. Okay. Ahmad Iftuu hagam jaalattaan? Mee akkasiin dhageessutti tariisii taate tariisii ta'uu dhabuu dandeesse taanna bira jirtu tuni mee akkasiin dhageessutti jaalala qabduuf ibsiif. Bakka yoo wanta jedhee ibsuun qabu. Baay'een jaaladhaa baay'een kabajaa iddoo guddaan qabaata. Okay. Baay'ee jaalattaan baay'ee kabajaan iddoo guddaa qabda. Isinis waan siin jettu dhageessumatti tariisii dhabuu dandeesse deengata. Dubbisi hundaafu. Hello, Amu. Ani si jaaladha ishee. Wayyoo guys deebiin jira. Neetworkiin naan goote nan deebiin. Baga silaan badin ishee. Hello dheena ishee. Amma deebiin jira miti. Hello dheena. Ana ammoo. Nagaa rabbii gaafattee kaate jaalala qabduuf ibsitaa fakkee. Ittaanyadha wallahi neetworkiin kun. Wallahi waayifaa boota dhagaa. Hello. Hello. Isaan si bar. Cirraas nama biraana jala jamsiisuufi. Duuli 85 keeti? Yaa nama biraatti hin dabalisi akkam iyyeessi namticho? Suni taragaaggaa wayiiti bar sagaleedhaan hin beeke. Allah. Jaarsiiftu taragaaggaa wayiiti wallahi. Taadas mashallah. Taadas alaalichuu. Wallahi taragaaggaa wayiiti wallahi jaarsa qabbanaa wayi. Hello din. Hello. Hello. Oye. Tomii ani siin jaalladha. Yaa akka ta'e jaallatuudhaan beeka garuu jira miti ree ilaaluu wayi. Jira miti ree sin fedhanii ilaaluu wayiiti malee akka ta'e jaallatuudhaan beeka ani siin jaalladha ishee. Ishisa. Rabbi wasi waliif sinaadhiif waliif sinaa jaalatu fatanaa dabartee waan jirtuuf kennaa qabda biraa fudhadhu. Ayyee galatoo Mahmad. Jaarsa qabbanaa qabdu wallahi nyaadhoo barbaadu. Galatoo isheen hojjetillee nuuf jira. Jaarsi tokko san akkanaati qabbanaa wayii lishash namatti dhaasee isaa bichaan baqqeedha warra balkaadha. Yaa milkeessu jarri kaanis abshiru. Naa milkeessu yaa jarri kaanis du'aa godhadha. Baay'ee nagaa tura. Ayyee okay biko biko yaa jaarsa biko kana ilaalame ammamoo. Yoo nu arrabsee hin chaalla ganama. Maqaan ittiin bareeddu biko. Nama taaphaa godhu. Nama taaphaa godhu.
Como kan sa sistema. Kan kees natti takasaatis yanna. Asi kan ko biqiltuudha kan sammuu miidhagsaa. Biqiltuma qabda? Miidhagsaa? Kasaa miidhagsaadha? Yoo darbe maal gootaaf yoo kufe maal gootaaf? Ay, yoo darbe jaalalli matitti buufaa yoo kufes achuma irratti murteessina. Yoo kufes kufe? Ay, hin kufuu dhiise. Maaliif akka barbaadde garuu yaane waan argumen si jaalatu laaluudhaaf immoo shakkii irraa qabda? Ay, shakkii irraan qabu garuu munni jaallatu baruu qabna. Okay. Hin hojjetu bilbilli isaa cufaa. Ada seenaa. Bilbilli isaa cufaadha laasee lammaffaatti mokkolaara. Nuti isaa 70 firiidamni. Nuti isaa 70 firiidamni. Yaa ndalaka. Ishee abdataa. Biqiltuu amma maal arganne? Kottu bu'i. Sobdu afuuffee asirra teesse sa'aatii meeqarraas kaatee fooloo barbaadde qaalletti shamtu. Ishee. Fooloo namni barbaadu naqaan hin jiru. Qoffatu teessee qolqollee. Biqoo baay'ee. Donkoortitti xiyyeeta kana lakkoofsas. Nama taap godheen galcha gaayis nama taap godhe nama lakkoofsa barreessaa oolee miti. Nama koppiliinkii taap godhe seenaa jimmaati kaatuma si waamuun tureessa turte amma dhufta. Warra sirratti amma gastii sin galche lakkoofsatti argattan. Roobsaa weelkaan bareedaa. Nagaan na edamma donkoortitti xiyyeeta kana jiraan hin dawwaltaasi. Donkoortitti alaal kem. Jiraan hin dawwaltaasi. Messenger hin dawwalan directi qofa dawwala wallahi. Messengeraan fadhan. Bar messengeran dawwale ofitti dawwalchi. Atamma eessaa dhufte kolkollee muyitii qabadhu narraa taa'e. Mama daamin na waameen deeme kasuma bira. Daamis waamee deemte donkooroo. Wallahi. Isa kan dhorii. Suma biratti isheen nama waamte. Nama taaptaa dingoon hin galchu wala gastii duwwaa ta'a ishee amma. Seenaa lakkoofsatti argadhu masaraatti lakkoofsa biifooletti fooloo gootanii biifooletti argattan. Deemaani. Abdattu. Seenuu ergatee jira. Seenaa. Gajaa kooti. Sorry, ishee madaamin na waame wallahi. Amma dheeraa gara. Biifoolee mana 36 dhimmi isaa mana 26. Anaa miti masaraatti biifooletti erginaa erga kalas moyitii qabadhu. Biifoolee irrattan ergeen seenaa. Kalas bakka anaa erga moyitii qabadhu. Natti mee abdattu. Yusuf. Maqaan kee yoo? Jiitu. In ergine bar masarat in ergine. Si deebisee lam si bane ante. Masarat irra deebi'ee ergiif hin ergine jechaadha. Yusuf jiitu. Okay, baaseen sitti maseenaa. Jiitu yoo darbe maal goota yoo kufe maal gootaam? Ergi seena. Yoo darbe badhaasa qaba. Ennaa. Dhufaadha sila. Dhufaadha bilbilli isaa. Carraa keeti. Okay, amma taaptaap irraa hin galchaa nama taaptaap godhee nama lakkoofsa barreesse osoo hin taane warqima shayyaana akkaawuntii kee guddichaan koottu. Akkaawuntii xiqqoodha warra dhuftan baaraalii mana kiyyaa gadi buusan galchuani. 2,000 gadi hin galchu akkaawuntii. Fooloo 2,000 gadi hin galchu. Sorry, of galchaa. 1,000 gadi jechuudha 1,000 gadi hin galchu. Taaptaabii koppiliinkii nama godhe galchaa jechuudha. Lachuyyuu hin erganne seena. Lachuyyuu hin erganne ijoollee. Masaratiif seenan hin ergattanii lakkoofsi hin buusu. Sinin buusa? Seena. Seenaa tabuute tareedha maa calliftee teetti. Dhaggeeffadhaa isin. Warri fooloo narraa hin qabne amma mucayyoo wayii koppiliinkii 1,000 goote taaptaabii 500 fi minaamana goote garuu fooloo narraa hin qabdu si dhiisen bira taree jechuudha.
Follow nan goone taaptaa harkanumaan harka of hin dhukkubsin. Jalqaba follow na taasisi taaptaa